Hiriyaa dhugaa kan jedhamu eenyudha? Nama gaarii akka ati taatuuf kan si gargaaru, yoomiyyuu kan sirraa adda hin baane, guyyaa rakkinaatti nama sinniisnedha. Macaafa fakkeenyaa 1824 irratti hiriyaan obboleessa irra caalu akka jiru dubbata. Hiriyaa dhugaa namni jedhamu nama akkanaadha. Hiriyaan akkanaa qoosaatti hin argamu. Nama hundumaatiin jaallatamuuf yaadda taanaan hiriyaa gadhee harkatti kufta. Kanaafuu hiriyaa dhugaa filachuu kan ati dandeessu akkamittidha? Kitaaba tokko irra isaa ilaalanii murteessuun gaarii miti. Kanaafuu waan keessa isaa jiru irratti xiyyeeffadhu. Nama amantu, dogoggora keef kan dhiifama siif godhu, hiriyaa haaloo sitti hin qabanne filadhu. Hiriyaa dhugaa tokko qabaachuun hiriyoota sobaa hedduu qabaachuurra ni caala. Hiriyaa dhugaa argachuuf fageessitee yaadutu sirra jiraata. Bakka hin eegnetti hiriyaa argachuu ni dandeessa. Kanaafuu ilaalcha kee bal'isi. Nama si fakkaatu qofaa hin barbaadin. Hiriyaa siif ta'uu kan danda'an ogummaa yookaan kennaa sirraa adda ta'e qabaachuu danda'u. Umuriin isaanii kan si caalu yookaan kan si gadi ta'uu danda'a. Akkaataan guddina isaaniif aadaa isaanii adda adda ta'uu danda'a. Kanaafuu filannoo kee bal'isi. Amala gaarii qabaachuu akka danda'an garuu hin dagatin. Sirraa gargaaramuu kan barbaadu, namoota birootti kan si hamatu yookaan waa'ee kee wanta hin taane kan odeessu si mudatee beeka. Hiriyaan akkanaa yoo sitti hafe siif wayya. Kanaafuu hiriyaa hin taane irraa fagaadhu. Hiriyaa gadhee kan inni barbaadu bu'aa sirraa argachuu qofadha. Akkaataa ati odeessituun bifa keetiin kan biraa fi amantaa keetiin sitti qoosuu danda'a. Hiriyaan dhugaa akkana hin godhu. Eenyummaa keetiin si jaallata. Kanaafuu hiriyaa cimaa filadhu. Cimaa gaafa jedhamu immoo barumsatti qofa jechuu miti. Waan amanu tokkotti dhaabbii jabaa qaba. Macaafa fakkeenyaa 27:17 irratti sibiilli sibiila akkuma harkisu hiriyaan dhugaa inni tokko isa waan inni tokko godhu irraa bara. Nama gaarii akka taatullee si gargaara. Hiriyaa akkanaa kanatti argattu akkamittidha? Namoonni yeroo hunda gara keetti akka dhufan eeguu hin qabdu. Ati ofii keetii namootatti siquuf tattaafadhu. Haasaa eegaluuf nama jalqabaa ta'i. Hafachu haasa'uun kee gaariidha. Garuu waa'ee kee qofa hin haasayin. Gaaffii gaafadhu. Achi booddee dhaggeeffadhu. Garaa keerraa dhaggeeffadhu. Agartee? Hiriyaa keef kennaa guddaa ati laattuuf yoo jiraate onnee keerraa dhaggeeffachuu keedha. Achii booda hojiitu si eeggata. Eeyyeen. Hiriyyummaan keessan akka guddatuuf hojiitu si eeggata. Kanaafuu ati hiriyaa keef amanamaa yookaan amanamtuu ta'i. Haaloo itti hin qabatin, guyyaa rakkinaatti bukkee isaati hin dhibamin. Akkas gaafa gootu hiriyyummaan keessan ni daraara. Hiikii hiriyyummaa inni guddaa kanadha. Warra kaaniif of gararraatti yaadu. Jireenya kee keessatti namoota baay'ee waliin wal arguun kee hin oolu. Hiriyaa kee kan filatu garuu sidha. Kanaaf hiriyoota kee ogummaadhaan filadhu. Hiriyaa gaarii filadhu.